Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jecha hundi keessan osoo amantiif kutaa waliin qoodin jirra jirtu Oromoon guutuun isiniin jedha. Ani Razaan Orootu. Subscribe, like, share gochuun na bira dhaabbadha. Warroonni maatii koo taatan hundi isin jaaladha, isin galatoofadha. Akkasuma kan maatii koo hin tahinis kotta maatii koo taha isiniin jedha. Har'a kan hin qabadhee isinii dhufe akkamitti fuula keenya eegganna yookiin ammoo bareedina yookiin asheeta fuula keenya akkamiin tursiifna kan jedhudha. Innis jalqaba irratti kan isiniif ibsuu barbaadu fuula keenya sukkuumuun yookiin sukkuuma zayitiin sukkuumuun fuula keenya baay'ee barbaachisaadha. Wantoota fuula keenyaaf nu barbaachisan keessaa inni jalqabaa fuula keenya torbaanitti al lama yookiin al tokko sukkuumuun barbaachisaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti gadi fageenyaan viidiyoo isiniif hojjadhee ture zayitiin akkamitti akka baafamu akkasumas zayitii maaliin akka sukkuumannu isiniif himee jira. Itti aansee sukkuuma irratti kan fuula keenya nu barbaachisu wantoota nu barbaachisan keessaa fuula keenya qulqullina isaa eeguun baay'ee hedduu barbaachisaadha. Akkaataan qulqullina ittiin eegnu akkaataa fuula keenya fuursuun akkasuma fuula keenya dhiqachuun akkasuma fuula keenya haaluma kana fakkaatu argitaniin fuula keenya sukkuumannee haala salphaa taheen mormarraa jalqabnee jechuudha. Haaluma salphaa taheen fuula keenya zayitiin sukkuumannee boodasanii fuulli keenya akka hin dulloomne akka hin shunturre akkasuma mootuyyuu dullummaa umrii malee nutti dhufu kan nurraa ittisuu fi gurraachina ija jalaa, gurraachina boqorraa, gurraachina funyaanirraa kan nurraa ittisudha. Itti aansuun dibatoota garaagaraa fuula keenyaaf kan tahan kan uumamaan qophaa'an kan dubartii guutuu barbaachisu jechuudha. Qaamarraa hanga lukaa jechuudha. Dibatoota hedduutu jira, dhadhaan hin jira. Akkasuma mootuyyuu zayitiin garaagaraa hin jira. Dibanni mana keessa godhamu waa hedduutu jira. Kana jedhee kan ibsuun hin danda'amne kan walitti makaa garaagaraatiin maknu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya fuula keenya of eeggannoo gochuuf ulaagaalee hedduu nu barbaachisa. Isaan keessaa akka qabxiitti kan kaayaa jirudha. Nama jalqaba irratti kan isiniif kaaherra itti aansee dibatoota nu barbaachisa. Akkasuma saamunaa fuula keenyaa nu barbaachisa. Waan hedduutu jira. Ka dibata yoo jedhu dibanni kallattiilee hedduun jira. Kallattii hedduun jira jechuudha. Zayitii hedduutu jira kan fuula keenyaa sukkuumannu kana hunda addaan baafnee beekuun barbaachisaadha. Isaanis maal kan jedhu akkaataa qophiitiin yookiin tartiiba isaa sagantaa qabannee kan dhufnu isiniif taha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hangasuma kana beekuun barbaachisaadha. Fuula keenya maaltu dulloomsa akkasuma immoo dullummarraa maaltu ittisaadha kan jedhudha kan isiniif qabadhee dhufe har'a. Akkuma beekamu dibata garaagaraa yoo jedhu dibatoota gosa isaa hin beekne yookiin afaan isaa hin beekne dibachuu osoo hin tahin dibata naannoo keenyatti beekamaa tahe akkasuma immoo naannoo keenya jiruu fi yeroo hedduu argachuu barbaannurraa kan isiniif himuu barbaadu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti namoonni hedduu dibata afaan isaa hin beekne dibata garaagaraa dibatanii yeroo dibanni sun dhabame kan fuulli isaanii jalaa baduu fi akkasuma immoo gurraachatu akkasuma mallattoolee garaagaraa fiduudha jechuudha. Fakkeenyatti yoo isinii kaase fuula keenya kan ittiin sukkuumnu jalqaba irratti dhadhaa tahuu hin danda'a. Dhadhaalleen hedduu bareedaa akkasuma filatama. Itti aansee zayitii zayituunaa, itti aansee zayitii qobbootii, itti aansee zayitii kookinaatiitii, itti aansee zayitii abukaadoodha. Waa hedduutu jira kan zayitiidhaan kana jedhee kan xumurree baaziliin illee asuu jira. Baaziliiniin fuula keenya akkuma durre isinii hime laaffisuuf bareechisuuf gogaa keenya kan shuntuure diriirsuuf nu gargaara. Zayitolee hedduutu jira kanneen keessaa akka qabxiitti tokko keessaa isiniif kaase haaluma kana fakkaatuun fuula keenya yeroo hedduu jechuudha kan sukkuumuuf nu barbaachisu asheenni fuula keenyaa yookiin jiini fuula keenyaa akka turuu fi akkasuma dullummaa umrii malee kan nurraa ittisuu fi shuntuura fuula keenyaa gurraachina fuula keenyaa gurraachina yoo jedhu kan uumamaa osoo hin tahin kan boqorraa nu gurraachatu kan ija keessa nu gurraachatu mallattoolee garaagaraatu jira ka fuula keenya kan nu balleessu jechuu barbaadeeti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya seeraan fuula keenya haa eeggannu. Itti aansinee dhugiitii bishaan dirqama nurratti yoo xiqqaate burcuqqoo 6 hanga 8 hanga 9 yoo danda'ame hanga 12 dhuguun barbaachisaadha. Guyyaa tokko viidiyoo qabadhee kan isiniif dhufu taha maal akka dhuynu maal akka dhiifnu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan sirriitti dhugaa ganama garaa qullatti akkasuma yoo danda'ame burcuqqoo 8 9 6 irraa kan dhuguu qabdanidha isiniin jedha. Itti aansee yeroo dheeraa jechuudha gammachuu yookiin seequu akkasuma gaddaa fi cinqii hiraara irraa fagaachuu uf qusadhaa isiniin jedha. Ilmi namaa dhugaadha wanni baay'eedha kan nama yaachisu irraa of hir'isuun barbaachisaadha. Wama ta'ee yeroo kennine yookiin bootaa kennine fi mataa keenyaan dhiphisuun gaarii miti. Irraa of qusadhaa irraa of fageessaa isiniin jedha. Fuula keenya bareedina fuula keenya kan fudhatuu fi mallattoolee garaagaraa kan nurratti fidu waan taheef jecha itti aansee fuula keenya walitti makaa garaagaraa kan mana keenyatti argamu dibachuu
gochuun irratti dirqama. Itti aansee kireema yookiin qibaatiin fuulaa hedduu nu barbaachisa. Shamarran guutuu dubartoota guutuuf hedduu barbaachisaadha. Dibannee galgala rafuu qabna. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya fuulli keessan akka shuntuurri akka hin dulloomne akka hin goggogne akkasuma jiidha bareedinaa akkasuma mallattoo garaagaraa akka isin irratti yaane yoo barbaaddan hirribas nagahaan rafuu hirriba raahaa tahee rafuu yaaluu qabdan isiniin jedha. Kanaaf hunda isaatu iyyuu itti yaanne tartiibaan kan qabanne sagantaa baafanne isiniif dhufnu taha. Hirribnis gahee guddaa qaba isiniin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa buraa. Subscribe, like, share gochuun wal bira haa dhaabbannu isiniin jedha.